Alisa garaa gubuudhaaf laal. Mee akkam tagaa duniyaa yoo ijatti agarte obboleettii yoo ijatti agarte jettee shugguxiidhaan harakaataa fi wanti na gootuuf funoo akkaatti baaseefuu baasee. Meedhaa isiidhaa garaan sin gubatuume alhamdulillah. Nuti gaa gammanne gaa akka nuti gammanne gaa siis rabbi si haa gammachiisu. Akkuma itti fidde deebista beesa. Akkuma itti fidde deebista. Akkuma itti fidde deebista. Yaa Rabbi hiriyakum maamala. Akka itti fidde deebista asiin jee wallahi akka itti fidde akkuma itti fidde deebista. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Jirtanii. Kan biyya alaatii fi kan biyya keessaatis hundi keessanuu Oromootii kan kiristaanaatii fi kan musliimaa kan waaqeffataa hunda keessan isiniin jaalladha. Akkam jirtu nagaa jirra alhamdulillah as geenye eegaa maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu waan nama kofalchiisu takkaan qabadhee dhufee wal quban qabdu jettee Oromoon wal duubaa laga dheeyiti Saaliyaa Saamii wallise artistii teenya Saaliyaa Saamii dhuga baanti eegaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya duniyaatuuf ni beeytan jeetii yaada duniyaatuuf akkanaaf isiin wal qabnee wal naanneessaa jiru wal daadarkeessaa kamtu qoffisettaniitu nu eeguu jirtan galatooma. Egaa viidiyoo isiin gallakkifte arkeetiin ol bee hordoftoota kiyya. Kar takkaanis na aarsiti kar takkaanis na gammachiisti. Wanni isiin haasawaa jirtu kun kanaan isiniif mirkaneessuuf dhufean. Warri yuutuub kun ni beektan jara keenya. Warri yuutuub kun kijibaadha irra guddaan. Tokko haqaan yuutuuba irraa maallaqa nyaachuu jira malee irra guddaan kijiba cubbuudha nagaafadhaa. Hiccitii isaaniitu isiniif nama yoo feetan hiccitii isaanii hin dubbadhu garuu hiccitii warra yuutuubiin silaa isinii himaa hin dubbadhu. Laanna'u sirrii miti waa wal jalaa baasuun ammoo dhugaa jiru takkaan isinii baasaa niin kakadha ammaas hordoftoota kiyya namni waan dhugaan tanitti hin kakatu. Kakadheetii waa isinii himu na amana rabbi maqaa amanamu na amanaa sirritti wallaahi laziim nuti islaamni warreen islaamaa wallaahi laziim wallaahi itti ni amantaniimi wallaahi waan dhugaatiin isinii himu hordoftoota kiyya ani miciyyoo isaanii tanii fi isiin na barbaadduuf san tanii fi guutakka matoora qabatanii hoggu takka askara fudhatanii hoggu takka ijoollee shabaabaa fudhatanii karaa kana gubbaa yaa'an san aan arkaatiin jira yeroo isaan na barbaadan hunda qubaan qaba. Laannoo magaalaa tolcheetiin isaan irra beekan. Aan nama tura biyya tana keessa namaas irraan beeka mootummaas irraan beeka na qabuun danda'an yoo isa qabnaa firraayis na dhoorkuun danda'an. Ammaas isinillee cinaan tokko na beeytan jeeti akkasumatti magaalaa tanaas beeka. Hordoftoota kiyya na dhaga'a duniyaa wanni isin jette dachaa isin garaa gubaa jettee miti hiccitiidhaan jalaa isinii himuu dhufe. Waan jiruun isinii himuu dhufe. Wallaahi jeetiin isinii kakadhee amana. Waan hin jiretti namni boru qabrii wajjin qophaachifna waan hin jiretti wallaahi hin jiru. Na amanaa tana dhugumaan isinii himuu deemu yoon durkaniin kijibutee waan kana dhugumaan isinii himuu deemu. Hordoftoota kiyya. Dhaga'a ani miciyyoo isaanii dhugaadha daa'ima xiqqishoodha jiyyoon naa ijoolletti hin deemtu. Laannoo aan ijoolletti xiqqishoo kolkoluu hin danda'an. Taas naqabii achi naqabii as naqabeetu tana numaa hin danda'amu xaaxaa isaanii xaaxaa ijoolletti xiqqishoo hin danda'u. Nama bilchaataan fadha. Nama sammuu xinxiltu. Nama waa yaadu. Saniin fadha. Ammaan obboleettii duniyaa dura nama wajjin haasawaa qabuun qaba. Nama bilchaataa. Viidiyoo ragaa qabadheetiin isinii dhufe. Nama miciyyoo tana dhiisii naa hojii haasawaa turtee maaliif naqqisaas taayettee waliin haasawinee wal bira kaayyannu. Akkaan miciyyoo tana ifii galchi. Akkaan itti galchu karaarra na keeysi. Galchi miciyyoo tana anaa sii jiraa naan jette. Miciyyoo qaadhimaatii yarkadheetiin ta'e obboleettii duniyaa caaltummaas dachiisame. Beekadhaagaa warri baadiyyaatti furu magaalaa adda addaa jiinii hangamillee ifu waan halkaniin dhabuu itti Oromoon. Jala keenya akkasumaami hin kijibne laal har'a kijiba dubbachuutti hin jiru. Yoon dur kijiba keessa godhe
arra dhugaan haasa'u jira. Kanaafuu ani warra baadiyyaatti ijoollee hin danda'u dhugaan isin hima. Namaan amma booda salaxansiisee leenjisee eegee irraa muree hin dhaqqabu tana. Warra eegee muratee utuudha dhalaan. An obboleettiis yoon itti saqacaanee jeen hin kijibe dhugaan bira turte. Suutumattiin deema obbolii yaa'ii ta'e hin danda'u narraa galii jee holaaf irraa gabbaase laannoo maafiin irraa gabbaase qaadimaatii dhufe gaa. Qaadimaatii urgoytu tawaa beektu tasammuu yaaddu. Dura osoon qaadimaatii isin hin daawwachiifneen duratti waan duniyaan jettu isin daawwachiiseetiin gama haasa'u xiyyaa isinii dhufaa viidiyoo kana naa wajjin hordofaa. Viidiyoo duniyaan haasa'utu kana sirriitti naa wajjin hordofaa. Dhageeffadhaame. Jettee shugguxiidhaan harkaataa fi wanti naggootuuf kunoo akka itti baasee buu baasee. Baaftee akka itti baaftee duniyaa. Waan ati taate siinii nu jira. Hordoftoota gaditti. Warra soomana adeemu ramadaana kana waliin soomanu rabbiin waa godhuun isin jaa salaamtaa kana duniyaatiin isin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota duniyaatti warri jirra jirtu isiniin jechaa jirra. Alhamdulillah baga gammaddan baga olmaanuu gammadna isiniin jechaa kabajamtoota fi daawwattoota kiyya. Warreen biyya adda addaa irraa na dawwaltanii obboleettiin duniyaa mul'attee jettanis galatoomaa dawwaltanii na gaafachuu keessanii na wajjin qabuu keessanii hedduun isin galatoomfadhaa kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya. Akkuma ani isinii qaaliitti isinillee na bira qaalii. Amma duniyaan hoggaa akkana godhattu hordoftoota kiyya. Duniyaan amma of memmeessitee maarreen isin jaaladha. If qaqqaaleessitee doolaaraaf gootee hoggaa akkana isinitti haasa'u hedduun isin jaaladha. Maarree hoggaa jettu kana wayii maal jeetiin isinitti himame. Har'aas baasuuf hin deemaa waan isin taate. Mee fixa haasa'oosii waan isin haasa'utu waliin dhageeffanneetiin akkaan itti michiyyoo isaanii jibbeef irraatti oofe. Siyaasaatti baasee duraanuu silaan jaalala michiyyoo tanaa qabaadhe fagoon viidiyoo waraabee isinii dees afimee duranii nu badhaa jeetiin taa'uun jira. Michiyyoon akkana jee akkas jaanii mana sossobanii ni qaanoyina jechuudhaaf michiyyoon areen nu galchee ni qaanoyinaa jechuudhaaf michiyyoo karaarra kakkaanii kaameeraa dura kaayanii akka isii michiyyoon ani hin jaalanne lakkii dalaga nana quuna fuudheettu if sattaruuf akkana godhatan. Sattar jalaayin isinii baasuu dhufe. Ammoo isinii suuta firraa baase laannoo qaadhimaa tiitaniin jaaladhu. Ta duraan wal dhiifneen akka dhuftee dhageessee dubbiitan dhiisiisiin naan jennaaniin kanuma naa hojii jee keessaa filadhee isii suuta firraa gaggeesse. Isaan yoon akkanaan dhuse jetteeti ibsattaruuf akkas godhattee kunoomii hordofa viidiyoo kana. Isiniin jaaladha isiniin kabajaa. Nu kabajjilaan isin kabajjiisin. Kabajamtuun kunoo arana bira mul'atti halee wanniin viidiyoo isinii maruu dhabeef monopoleessaa. An badoo akkamiin itti godha badoo? Barbaadu jira adeerlee barbaadee. Salaxxansiisuun danda'a. Barbaadee baasee jira. Alakkaa viidiyoon isinii mara jidduu tana guutuu isaanumarraan jira jechuudha. Deemees maan barbaadu jira. Jechaas. Kuni mucaa wanni kana godhatuuf ammas maameetuuf ni beeytan. Wanni inni kun akkana godhatuuf ni beeytan jira fe'e. Mucaan achi hojii jiraata. Duniyaan ni beeytan jaarsattuu ni iyyiti. Sagalee ol fudhatteeti itti lallabdi jaarsisiittu. Dhalaan bar miila jaarsaa jalaan jannata seentii jaanii. Warreen jaarsa keessan hin kabajne asumaanuu na dhageeffadha. Jaarsa keessan kabajaa. Akka duniyaa rabbii isin hin godhin. Duniyaan jaarsattis ni lallabdi. Anaa wajjin turee na gaafadha. Mucaan kun ammoo wanni kana isii tana deeggaruuf yoo kanatti isii tana hin deeggarre. Akka jiraatu ta'a. Naannoo isa wajjin jiraata. Yookaan jala buutee ariiti. Hudduu jala garaftee. Abdii Mustafaa dhaabbattee kana huutee wajjin haasofitisiin. Kabajaallee jaarsaan qabdu. Akkasuma kijibdimmaas kijiba isinii himu jirti. Ani waa hedduun isinii haasa'uuf deemarra. Dhageeffadhaa kun olaala viidiyoo isii xumureetiin kay michiyyoo tiyyaa bareedduu tiyyaa isin dhageessisa kun olaala. Bakka oolanillee bakka bulanii wayyaadhaa jechuuf akkana godhata inni. Jaalatee osoo hin taane. Akkaan an firra aaree quban qabnee akkana jaanii bara. Wallaahi naa firra aaree jiran. Isii anaa firra aaree. Kakadheen isinii himan. Isa bira hin jirtu durumaanuu silaa beenee hanqoomma duraatu olluma isaatutu akkanatti viidiyoon gadhiisu jiru gadhiisee
moggaa geesse magaalaa sanaa keessaa baasee xarafa geesse inni isaan kun hin arganii qilleensa irrattis hin baane jeetii ganda san geesse oduu deemu mucaan tokko warrayyatee nyaati saayibamaan meeti oduu deemu akkanatti obboleettii duniyaa badee yerra mijiyyoo achitti arge mijiyyoo gisee jirkee dhufee maammatti hime maammeen irra qaxxitaa dhaqee fuudhee alhamdulillah michoo dalagaan geesse jee fuudhe malee inni durumaanuu dalagaan si geessaa jeeni sobee fuudhe mijiyyoo. Akkasumaan michiyyoo dalagaadhaan si geesse jee fuudhee manaa na baasee jette dalagaan si geesse jee fuudhee manaa na baasee fuudhee mana warra ollaa fi garuu san achi kaa'e fuudhee achi kaa'e. Michiyyoo fuularraa beeksisaa jirana. Michiyyoo fuularraa mul'atu. Dalagaa geessanii akkasiin isaa dalagaa sin geessine gisee duniyaarra maal jettee natti duniyaarra na dawwalattanii duniyaarra na dawwalaa jeet giseen gaafadhu telefoonni duniyaa cufaadha naan jaanii kanumaan itti lakkoofsatti kanne cufaadha naan jaanii lakkoofsa sirrii kan itti kanne jettee michiyoon dubbachuu jirte jechuudha eegaa miti. Inni fuudhuuf hin deema na jaalattee na jala deemte jees gubbaa kan taaraatu biyyi inni jirusan dhuguma masalaa jiru. Bakki dalagaa si jedhamu. Takka inni ijaan sibir qaamaa sibir. Takkanaati. Takkanaa uffanne akkana laalisa garaa gubuudhaaf laal. Mee akkam tagaa duniyaa yoo ijatti agarte obboleettii yoo ijatti agarte jettee shugguxiidhaan harakaataa fi wanti na gootuuf kunoo akka itti baasee buu baasee ati si mana dhiiftee akka duniyaa inni harakaata godhatee dalagaan geessattee michoo manaa baaftee anatti harakaata gootaa mitachaas hojii keenyaadhu fideetii dalagaa si jalaa fuudhee kunoo akkam taate mee akkam taate gaagisee akka nu biratti wal bira nu garte garaasi mee garaasi gubatu anaa maammeedhaa isiidhaa garaasi gubatu mee alhamdulillah. Nuti gaa gammanne gaa akka nuti gammanne gaa asis rabbi si haa gammachiisu. Asis rabbi si haa gammachiisu. Nuti gammannee jirru. Nuti du'ama si godhu. Wanni si godhu jirru laaluu hedduudhaan shugguxiin tajoollee nuudhaan sossoban. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya haasawni duniyaa kana fakkaata. Irra deebiitiin isin hima. Wanti jiru ani hogguuniifiin qaalimaan tiyyaa hojii walitti deebinu isuma tanaan naa hojjaa jeetiin badawa ganaa obboleettii duniyaa badawititti isiin amma dhiyoo tana bahara irraa fuutee ol fidde san silaa dhugaadha jaaladhee na jaalattee deemte ni kajiban isiin na jaalattee deemte hogguun asirraa suuta gabbaasee deemgalii ati yaa'ii qabdaa hujuun san akka nama mootuuba akkamittiin galattee qaanfachaa michiyyoo nuna biraa kutte ammoo an tanaataatuun argadha tanarra salaxxantuudha amman ijoollee salaxxansiisuu hin danda'a. Saniifuu akkaan niin kijiban jenne jedhan akkaan niin kijiban jenne ta'isii tan akkaan gaggeesseef irraa ari'u na goote akka itti fidde deebisi tanaan jettee jira qaadhimaan tiyyaa jechuudha. Kunoo viidiyoo qaadhimaa kiyyaa sannaa wajjin daawwadhaa yoon kijibaaf deeme kunoo laala. Ni dhiiftamoo ni dhiiftu. Akkuma itti fidde deebista beesa. Akkuma itti fidde deebista. Ragaa qabatama. Yaa Rabbii hiriyakum maammalaa. Akka itti fidde deebistaa siin jee wallee akka itti fidde akkuma itti Sodaa fidde deebista. laala waan fakkaattu michoo xuuxxoo. Umaaf na dhufti wallee innis qal'aadha. Kunoo taanis amma dura akkasina gootanii galtanii mi? Uma dura nan kaanis. Siiruudhaaf leesh siin qabiis. Boodaas nama. Hin kijibu waan nama kijibuu miti. Ajaa'ani maattu nageera. Lakkina gadhiisu. Leeshi fi si gadhiisa. Laa dibisitu. Dibisu laa bu'a. Leeshi fi si. Kunoo kana gaa. Akkaan galchuu isiin na godhu. Akka furmaatee isinitti. Nagalakkisi argaa hin jaallu. Lajee Habibtiin. Akkasii. Habibtiin an jee nagalakkisi. Niin dhiisa. Nagalakkisi yoo dhiiste bichaadha bakka. Niin dhiisa Habibtiin haftatu. Ni dhiisaani yoo dhiiste bichaa bakka. Dhiisa bas. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya tanaan qabadhee isin dhufe dhugaa dubbachuuf duniyaan akka taatu dhabdeeti obboleettisii ari'eetiin suutattiin harfatti nama tokko kan nama akka gootu dhabde suuta firraa qabee deemgali wayumaa taate dhugaadhaan ilmoo islaamaati uumaan goone obboleettii wajjin daladhee dhalaa waa hedduu naa taati haboo intala haboo daadaa ilmoo jaartii dhalaa waa hedduutu kan namaa taate waa kudhanii ol namaa taate saniifuu hamtuu irratti hin yaadne deemi yaa'iin danda'anii jeetiin suutumatti miciyyoon na jaalatti laanna'u beekaati akka isiin hin jaalanne magaalaatti godhuudhaaf ka'a nama gala deemtee galtee jechuuf nuuf fuudhee jaan malee ani fiifiin firraa gaggeesse jedhana na amana tanuma dubbiin dhugaa qaadhumaatii agartaniimi isii tanaatu na wajjin amata meeqaa haasoytee jirta
na dhiiftee isii fuutaa jettee na dhuftee akkaanan isii baasu na goote. Takkanaati haasoo isinitti guddadhu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya viidiyoo biraa kanarra caaluun qabadhee hangaan isinii dhufu warreen chaayinaala kiyyaa faariyaa taatan akkuma gaseentanii laayikii heddommeeta sabiskiraab isiniin jaaladha hangaan viidiyoo biraa qabadhee dhufu baay'ee.